ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቅ ክጅምርዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama akka mul'atan sagantaan BBC afaan Oromoo kibxata galgalaa eegalee tatamsa'inni koronaa vaayirasii Itoophiyaatti sadarkaa hammaatarra ga'u dhibee dabalataa qaban COVID kun dura kan hammaachaa ture. Amma garuu namootni umuriidhaanis dargaggeessa ta'anidha baay'inaan kan hubamaa jirani. Isa biras darbee keessattuu dubartoonni ulfaa. Ayyaana Irreechaa Baranaa irratti uummanni hundi akka hirmaatu murtaa'u. Ummanni Oromoo kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru Dabuub, Benishangul, Gambeellaa, Amaara, Sumaalee, Affaar duraan isanitti irratti hirmaataa wanti irreessaa godhamu hunduu hin godhamu. Humni addaa Amaaraa Benishangulitti sababa bobba'eef gaafanneerraa haadholiin dhibbaa ol buufatawwan baqattoota naannoo Amaaraatti ijoollee godhachuu akkasumas odeeffannoowwan kaan ammayyuu tanoo isiniif dhiyeessa. Lakkoofsi namoota Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin qabamanii fi du'aa jiran haalaan dabalaa jira. Guyyaa kaleessaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa akka beeksisetti guyyaa tokko qofa keessatti namoonni 38 vaayirasichaan lubbuu dhabaniiru. Erga dhiyootii kun guddaadha. Namoonni 750 ol immoo kutaa wal'aansa addaa barbaadan keessa jiru. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajee Dhugumaa tatamsa'inni koronaa vaayirasii deeltaa miidhaa guddaa geessaa akka jiru guyyaa kaleessaa miidiyaa biyya keessaaf himaniiru. Akka fakkeenyatti Jimmatti kanneen guyyaarraa qorannoo taasisan keessa walakkaa ol irratti koronaa vaayirasiin argamu giddugala yaalii atattamaa wiirtuu tajaajila koronaa vaayirasii yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hojjetaa kan ta'an obbo Tamasgeen Qaabataa BBCtti himaniiru. Lakkoofsi dhukkubsattoota dabalaa jiraachuusaa namoonni dur sartifikeetiidhaaf namoota karaa deeman yookaan biyya alaa deemanidha. Amma garuu namoonni dhukkuba kanaaf of sakatta'amuu kan barbaadan dhaabbilee fayyaa dhuunfaan illee koronaadhaaf akka isaan sakatta'aman barbaachuun lakkoofsi dhukkubsataa dabaluun lakkoofsi poozitiivii illee namoonni dhukkubaaf guyyaatti sakatta'aman yeroo inni itti zeeroo ta'ee ture jira. Akkasumas immoo kutaa yaalii koronaa vaayirasii keenya cuunee yeroo itti ture jira. Yeroo ammaa kana garuu namoota 22 keessaa namoonni 16 fakkeenyaaf guyyaa irraa poozitiiv ta'aniiru kun lakkoofsa guddaadha jechuudha. Parsantii guddaadhaan parsantii 50 ol namoota sakatta'aman keessaa poozitiiv ta'uun gara deeltaa vaariyaantiitti geessa. Garuu sakatta'iinsa yookaas qulqulleeffannaadhaa fi ministeera eegumsa fayyaati kan eegnu jechuudha. Dr. Taarikuu Asaffaa ispeeshaalistii ICUdha. Yeroo ammaa hospitaala Eekaa Kotabeetti itti gaafatamaa kutaa ICU jechuun kutaa dhukkubsattoota wal'aansa addaa barbaadaniiti. Hospitaalli kun bakka dhukkubsattoonni koronaa vaayirasii qofti yaala itti argatanii fi Finfinnee jirudha. Yeroo ammaa kana infekshiniin COVID kun garmalee dabalaa jira. Dambalii isa sadaffaadha kan jirru. Isa lammaffaa fi isa tokkoffaatiin wanti adda isa taasisu baay'eetu jira. Isa ammaa kana jechuudha. Tokkoffaan haalli faca'insa isaatis garmalee saffisaadha. Isa yeroo dambalii isa yeroo duraatti fi isa lammaffaa faana yoo wal dorgomsiisu jechuudha. Lammaffaa immoo namootni yeroo baay'ee akkuma dhaga'amaa jiru namoota umuriidhaan xiqqoo olii kanii fi dhibee dabalataa qaban COVID kun dura kan hammaachaa ture. Amma garuu namootni umuriidhaanis dargaggeessa ta'anidha baay'inaan kan hubamaa jirani. Isa biras darbee keessattuu dubartoonni ulfaa baay'inaan isaan kan yeroo darbeerra kan isaan dhibee kanaan hubamaa jirani. Wanti addaa inni kan biraa immoo saffisni isaas garmalee saffisaadha. Yeroo baay'ee namoonni guyyaa 5-7 tokko waan akkasii turaniiti yeroo baay'ee kan hospitaala dhufaa turani. Ammaan tana yoo ilaallu mallattoo arguu jalqabanii guyyoota 2-3 keessatti baay'inaan oksijiniin qaama isaanii hir'atee tajaajila veentileetaraa fi oksijinii argachuuf tajaajila yaalaa argachuuf gara hospitaalaa kan dhufanimma. Walumaa galatti haalli amma irra jiru biyyi keenya irra jirtu gaarii miti infekshinii COVID kanaan wal qabatee jechuudha. Soole kutaan ICU yookiin immoo kutaa wal'aansa addaa bakka argamu kan hospitaala Eekaa Kotabeenatti hooggananaan jettanii lakkoofsi namoota isin biratti wal'aanamaa jiran meeqaa tarii booda kan lakkoofsa dabaleera? Eeka amma akkuma sirriitti jira kutaa ICUtti fi high dependency unit kan jirutu jira. Kutaa namootni dhibeen kun itti jabaate ciisanii yaalamanii kana dura gara siree 16 waan akkasiitu ture kan yeroo calqabaa fi dandamii lammaffaa irratti ittiin yaalaa turre kutaa kana keessatti duwwaa
amma gara sireewwan 32 babal'isneera. Amma sireewwan kunniin hunduu qabamaniiru ventileetaroonni nuti qabnu gara ventileetaroota 30 hospitaala kana keessatti isaanis qabamaniiru. Sireewwan jiran hunduu kan guutanii fi meeshaaleen yaalaaf tajaajilanis yeroo itti guutanidha. Yeroon ammaa kun kan argamu. Lakkoofsi kun wanti dinqisiisu kan dabale 7 tokkoof 7 gidduuttidha. Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii fi du'anii booda kana maaliif dabale? Hospitaala Xuqur Ambassaa kan Yuunivarsiitii Finfinnee jala jirutti barsiisaa fi ispeeshaalistii ijoollee fi daa'immanii kan ta'an Dr. Siisaay Lammaa sanyiin koronaa vaayirasii hammaataa ta'e biyya seenuu fi sochiin uummataa dabaluu akka fakkeenyaatti kaasu. Of eeggannoon koovidiif godhamuu malu seeraan godhamaa hin jiru. Inni kun sababa tokkodha. Inni lammataatti sababni egaa kan ministeerri fayyaa torban darbe beeksisetti Dr. Leeyaan akka nutti himanitti deeltaa vaariyaantii ni jedhan yookaan inni gosa COVID-19 kan ta'e inni deeltaa vaariyaantii jedhan inni daddarbeen isaanis akkasumas immoo namoota miidhuudhaan intersiiveriitiidhaan deedilii ta'uudhaan biyyoota biraa irratti akka mul'achaa irra jiru irratti biyya keenya keessatti egaa inni sababa tokko ta'uu danda'a. Inni argamuusa deeltaa vaariyaantiin kun argamuusa sababa tokkodha. Kan biraa namoonni akka barbaadamutti egaa talaallii fudhachaa irra hin jiranii namoonni sodaa adda addaa yaaduma dogoggora adda addaa irraa kan ka'e seeraan fudhachaa irra hin jiran. Isa kanadha wanti akka ogeessa tokkotti hubachaa irra jiru. Inni dursaanii inni guddaan garuu namoonni of eeggannoo dura godhachaa irra turan sodaarraa ta'uu danda'a. Itti baranii itti barreerra amma badeera waan akkanaa inni jedhu namoonni akka of dagatan godheera. Inni kun immoo sochii karaa adda addaa amma akka biyyaatti ayyaanaan wal qabatee hiriira adda addaatiin wal qabatee fulbaana kana birraan bari'uurraan kan ka'e sochii nama baay'ee dabaluurraan kan ka'e egaa haala yaaddeessaatti dhufaarra deejjira jechaadha. Amma oduun gaggabaaboon sinitti himaa qooda Itiyoo Telekoom keessaa harka 40 gara dhaabbata dhuunfaatti dabarsuuf gurgurtaan aksiyoonaa dorgomtootaaf banaa taasifame. Dhaabbileen teekinooloojii haaraa fiduu danda'anis dorgomicha irratti akka hirmaatan ministeerri faayinaansii Itoophiyaa affeeree jira. Sudaanitti namoonni 80 ol balaa lolaan du'an dubbii himaan mana maree eegumsa lammiilee Sudaan roobni waqtii gannaa namoota 84 ajjeesuu fi 67 immoo miidhaa irraan geeraa jedhan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Afrikaan talaallii COVID argachuun boodatti hafte jedhan. Biyyoota Afrikaa 2 qofatu uummata isaanii harka 40 talaaluun galma dhaabbatichi isaanii kaa'ee fiixa baasan jechuun dubbataniiru. Oduu biraattan ja'a dhiyoo kana aanaa bulan naannoo Beenishaangul Gumuz jirtuu fi yeroo deddeebiin ajjechaan itti raawwatutti humni addaa naannoo Amaaraa bobba'ameera. Kun akkamiin ta'e jennee hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Olbooroo gaafanneef deebii kana kennan. አማራ ክልል ልዩ ኃይል በሁሉም አካባቢዎች ላይ በአሁኑ ሰዓት በእኛ ክልል yeroo ammaa naannoo keenya bakkee hundatti wanti adda ta'e hin jiru. Humni addaa Amaaraan alatti humni addaa naannoo Gaambeellaa komaand poostii Beenishaangul hundaa'e jalatti ramadamee nagaa kabachiisaa jira. Humni addaa Kibbaa fi Sidaamaas ni jiru. Sababa kanaaf humni addaa naannoo kamiyyuu komaand poostii jalatti socho'a. Akkuma beekamu Beenishaangul keessa hidhi haaromsaa guddicha Abbayyaa akkasumas shiroo keessaan adda bilisa baasa uummata Tigraay TPLF karaa Sudaan cabsee seenuun lammiilee nagaa fi hidhicha irratti haleellaa raawwachuuf ni yaala. Sababa kanaaf qindoominnii fi yeroo wal gargaaruun barbaachisuudha. የጋራ ርብርብ የጋራ መቀናጀትና ትብብር የሚያስፈልግበት ወቅት ነው። Obbo Abiyoot sababa humni addaa Amaaraa booda kana naannicha akka seenu taasifame yoo ibsan uummata obbolaa ta'edha. Naannicha waliin hojiiwwan garaagaraa akka waliin hojjetanis himaniiru. Waggaa darbe irra deddeebiin ajjechaan jumlaa akkasumas walitti bu'iinsi dhalatuu isaarraa kan ka'e naannoo Beenishaangul Gumuzitti komaand poostiin hundaa'ee hojjetaa jira. Ta'us ammallee haleellaan darbee mudata. Naannoo Amaaraatti sababa lolaan namoonni qeerraa buqqa'an hedduun kan jiran kibba Walloo magaalaa Dasseedha. Kanneen keessaa haadholiin dhuunfaa fi deessuun baay'een ni jiru. Addee Ayyaal Sammaa bakka dhalata isaaniirraa kaampii buqqaatota ga'anii guyyaa 8ffaatti daa'ima godhatan.
Dargaggoon garnamsaa dirqanii eegataa namni gadi eegataa. Ulfajjii sagalii ta'een qe'ee koo haaraa jedhamurraa kanan ba'e. Daa'imni waggaa 2 baadheen karaa walakkaa miilaan karaa walakkaa konkolaataadhaan deemee dassee ga'e. Siree kireeffannee buluu erga jalqabnee booda gara kaampiitti nu fidani. As dhufee guyyaa 8ffaa irratti miixuun qabatee biirtuu fayyaa dhaqeen intala de'e. Kunis mucaa arfaffaa kooti. Ijoollee koo 3 fi abbaan warraa koos asuma jiru. Yeroo manatti da'aa ture naa qalamee waan hundi godhameeti. Amma callisee taa'ee makaroonii fi ruuzii nutti darbatamu nyaachaa jira. Nama 30 wajjin jiraachaa waan jirruuf otoo maddoo gaarii na dhaqatanii jedhee gaafachaan jira. Buufataalee buqqaatota kana keessatti ji'a tokko darbe qofa haadholiin 100 ol dahuu isaanii itti gaafatamtuun waajjira fayyaa godina Walloo Kaabaa aadde Salaamaawit Ayyaaloo BBC'tti himaniiru. ከአሁን በፊት እንግዲህ ጤና ተቋሞች ከስለ አገልግሎት ሲሰጡ በነበረበት ሁኔታ yeroo dhaaboti fayyaa godinicha tajaajila kennaa turanitti giddu galeessaan godina kaaba walloo keessatti ji'a tokkotti haadholiin 6,000 ni da'u ture. Karaan otoo hin cufamiin dura qe'ee isaaniirraa buqqaanii kanneen gara magaalaa Dassee dhufan keessaa haadholiin 118 kaampii keessatti da'aniiru. Warri kaan garuu gara godina ollaa jiranitti deemuufis amma maalirra akka jiranis quba hin qabnu. Kana malees akka godinaatti namoonni qoricha sukkaaraa fudhatan 18,000 jiru. Warreen qoricha farra HIV fudhatanis 20,000 olidha. Dhukkubsattoota TB 1,000 olis qabna ture. Kan dhiibbaa dhiigaas akkasuma. Namoonni kunneen egaa qoricha of harkaa hin qabani. Waraannis otoo ittiin qophaa'in irra dhufe gatii ta'eef waan godhan hin jiru. Nuti dhaaboti fayyaa federaalaa fi addunyaa dhimma kana akka furan gaafanneerra. Garuu namni furmaata fidee gara achii deeme waan jiru miti. ሰርቪሱን ዴሊቨር እንዲያደርጉ ግን እስካሁን የተሰጠም ነገር የለም። Haleellaa finciltoonni Tigraay naannoo Amaaraa fi Afaaratti bananiin lammiileen 100,000 lakkaa'aman qeerraa buqqa'uun ni yaadatama. Irreecha malkaa hora Finfinnee fi hora Arsadii Barnaa irratti uummanni hundi akka hirmaatu banaa ta'uu murteessuusaa gamtaan abbootii gadaa Oromoo beeksise. Ayyaanichi bara darbee sababa weerara koronaa vaayirasiin namoota murtaa'e qofaan ture kan kabajame. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Gobanaa Hoolaa dhimmi nageenyaa fi koronaa vaayirasii qaamolee dhimmichi ilaallatuuf kennamu BBC'tti himaniiru. Hora Finfinneetti hora Arsadiitti irratti irreessi bara kan guutummaatti hawaasa Oromoo keessa jiru kan biyya alaa jiru walitti qabee akkasumas sabaa sablammii naannoo jiru walitti qabee akka duraanitti oduuwwan tokko keessaa keessee jirra. Haaluma kanaan guyyaa 22 hora Finfinneetti irratti durbaana guyyaa 23 wiirtuu sirna gadaa kan taate Bishooftuu Arsadiitti irreeffame. Tole haala akkamiin kabajama kana dura waggaa darbee namoota muraasa qofaatu hirmaate kan komii dhiyeessanis turan inni baranaa akkami? Uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru uummanni Oromoo ta'e Dabuub, Benishaangul, Gambeellaa, Amaara, Sumaalee, Affaar tokko akka duraanii sanitti irratti hirmaataa wanti irreessaa godhamu hunduu hin godhamaa siin jedhaara. Egaa amma koronaa lakkoofsa Itoophiyaatti dabalaati jira. Isaafoo eegumsi akkamii taasifama? Akkamii walii galtan? Dhimma nageenya magaalaa Finfinnee, dhimma nageenya federaalaa, dhimma nageenya Oromiyaa, kan nageenya uummata kana guyyaa 2 akkasumas darii geggeessuuf akkasumas uummata kana nageenya kenninee jirra. Waa'ee fayyaatiin wal qabatu. Uummanni keenya akka xiyyeeffannoo argatu dabalii dhibee kanaa hubatee waarratee akka danda'ametti orienteeshiniin akka kennamuuf uummata keenya kallattiin akka kennamuuf uummata Finfinneetti seenu uummanni hedduu uummata miliyoona 10 olitti irratti argama jenneeti kan yaada qabnu. Eegumsa fayyaa Finfinnee, biiroon eegumsa fayyaa federaalaa, biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa kanallee qooda isaanii uummata kana jiruuf jireenya isaa tiksuuf uummata kana fayyaa isaa tiksuuf akkuma nageenya kenninetti waa'ee fayyaatis kanaa kenninee jirra guyyaa irraa gamtaan abbootii gadaa. Tole eenyu taatanii mari'attanii murteessitan murtee kana? Abbootii gadaa fiixee gamtaa abbootii gadaa dabalatee gamtaan abbootii gadaa ardoolee jiraa 8 dabalata 9ffaa Oromoo dabalatee qaama nu deeggaru waliin guyyaa irraa kanarra geenyee jirra. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa xumurameeraa kan isiniif dhiyeessee ammayyuu taanaadhaa kan qopheessite Firaa'ol Balaayii boroo walitti deebinaa halkan gaarii.